Harka fuulee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Jilchaa News irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa gaachana biyyaa samii keessaa kan odoo inni jiru abbaan biyyummaa biyyattii balaadhaaf saaxilamne ta'uu ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hime. TPLF mootummaa federaalaa waraana marsaa biraatiif nuti qophaa'aa jira jechuudhaan himachuun guyyaarra dhagaame. Kanneen amma dhageessan hundinuu hanga footoo oduu Jilchaa News amma gara bal'ina odeeffannoo teenya guyyaarraatiif qabannetti isin dabarsina. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa gaachana sabii keessa jiru kan odoo inni jiru abbaan biyyummaa biyyattii balaadhaaf hin saaxilamne ta'uu hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hime. Humna qilleensa Itoophiyaa humna teekinooloojii ammayyaatiin ijaaramee fi kan hin mo'amne ta'uu kan ibse ajajaan olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa weerara alagaa fi shira baandaa irraa biyyattii eeguuf gaachana sabii keessaatiin abbaan biyyummaa biyyattii balaadhaaf hin saaxilamne kan eegamu ta'uu ibsan. Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsa kana kan kennan haala siyaasaa gaafa Afrikaa jiru ammaan tana wallabdee ji'opolitikaa Eertiraa Masrii fi Itoophiyaa irratti sochii waraanaa cimaan haafarfamaa jiru ilaalchisuun ibsa kana kenne. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsa keessatti akka jechuudhaan ibsatti waraana goota kan meeshaa fi leenjii teekinooloojiitiin guddate kan xiinsammuu cimaan ijaarame kan kabaja biyyaaf wareegama baasuuf qophaa'ee fi diina hamaa jilbiiffachiisuuf ijaaramee jiraachuu ibse. Kayyoon qophii lola humna qilleensaa inni jalqaba waraanni akka hin kaafamne gochuudha. Haa ta'uutii malee ammoo diinni filannoo nagaa tuffatee gara lolaatti yoo seene humna qilleensaa keenya humna amanamaa jiraachuu diina bara baraan balleessuu danda'u ta'uu isa qabatamaan mirkaneessinaa jechuudhaan ibsa cimaa yeroo waliin deemu kana kenneeti jira. Itti gaafatamummaan hoogganaa waraanaa inni jalqaba yeroo nagaa lolaaf waraana qopheessuu fi yeroo waraanni uumame injifannoo galmeessuu akka ta'e biyyi tokko waraana goota kan leenjii ammayyaatiin gurmaa'e leenjii meeshaa teekinooloojii hidhatee fi dandeettii qabuun gara fuulduraatti tarkaanfachuu kan dandeessu ta'uu dubbate. Daddabarsa teekinooloojii sirna leenjii dijitaalaa fi teekinooloojiitii fi meeshaa waraanaa aaviyeeshinii ammayyaa waliin kan wal qabate misoomni dhaabbilee itti fufinsa qabu humna qilleensaa dhaabbatichaa naannicha keessatti humna hin mo'amnee fi amanamaa taasisuu isaa ibsee jira. Paayileetonni fi teeknishaanonni keenya jajjaboon samii Itoophiyaa dammaqinaan eegaa akka jiran Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatee jira. Dhaabbanni yeroo ammaa xiyyaaraa fi helikoophiteroota ammayyaatiin bobbii humna saffisaa fi dandeettii loojistiikii sadarkaa olaanaa ijaaraa akka jirus ibse. Humnoonni Itoophiyaa balleessuuf abjootan humna qilleensaa gooticha halkanii guyyaa samii keenya ija durreetiin laalu harka jabaadhaan to'atu kun kufaatii seena qabeessa isaaniif sababa ta'uu beekuu qabanii jechuudhaan karaa miidiyaa onlaayinii isaaniitiin gabaasan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ajaja kaaba dhiyaa qophii waraanaa cimsuu beeksisee jira. Diinonni Itoophiyaa diiguuf yaalan akka hin milkoofne kan himan ajajaan olaanaan raayyaa ittisaa ajaja kaaba dhiyaa Leetinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa akka himanitti humnoonni Itoophiyaan akka biyyaatti jiraachuu akka dhabdu barbaadaniif baandaawwan mootummaa irratti socho'an kaayyoo isaanii galmaan ga'uu akka hin dandeenye dubbate. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa waxabajjii 9 bara 2018 guyyaarraa baaseen Leetinaal Jeneraal Biraanuun humnoonni nageenya biyyattiif tasgabbii uummataa irratti dhiibbaa uumuuf yaalan irratti tarkaanfii waraanaaf nageenyaa itti fufee fudhatamaa jiraachuu ibse. Akkasumallee haala nageenyaa yeroo ammaaf jijjiirama naannawaa jiru irratti hundaa'uudhaan ajajni kaaba dhiyaa qophii waraanaa isaa yeroo kamuu caalaa cimsuun hojjechaa jiraachuu ibsanii naannichi humna qaamaaf qophii xiinsammuu miseensota waraanaa fooyyessuun dirqama heera mootummaa kabachiisuu keessatti gahee isaa baachuuf hojjechaa jiraachuullee hime. Ibsi raayyaa ittisa biyyaa kaaba dhiyaa kun yeroo TPLF mootummaa federaalawaa haleellaa naannoo Tigraay irratti banuuf karoorfachaa jirtutti hoggaa ta'u kunis ammoo raayyaan ittisa biyyaa kaaba dhiyaa gama isaatiin humnoota mootummaa morman keessaa muraasni mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf kan yaalan rukutuudhaaf yeroo ammaa tana qophii cimaa gochuusaa beeksisee jira.
haala siyaasa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa ilaalchisee dhiyeenya kana guyyaa lama dura qondaaltonni siyaasa Itoophiyaa gurguddoon lama barruu walii galteen katabaniin haala TPLF yeroo ammaa tana miidiyaa Aljaziiraatti erguudhaan Aljaziiraan ifa baaseef mootummaan Eertiraas TPLF wal hordofuudhaan deebii kennan. Waraana diigumsaa kan duubatti deebii hin qabne gaafa Afrikaa keessatti ka'uu akka danda'u akeekachiisan. Barruun isaanii tun akka ibsitetti mootummaan Eertiraa TPLF deeggarsa taasisuudhaan TPLF immoo waraana haaraa jalqabuuf akka qophiirra jirtu himan. Barruun namoonni siyaasa Itoophiyaa Direktarri olaanaan tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa Ambaasaadar Ridwaan Husseenii fi waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaa ministeerota Baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa tana hordofuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaane Gabra Masqal deebii kanneen ibsi qondaaltota lameenii ibsa tooftaaf keessaa qabu kan gowwoomsaati jechuudhaan ilmaatu yeroo ammaa tana faallaa ibsa isaanii kana mootummaan badhaadhinaaf TPLF waliigaltee Piriitooriyaa booda waliigaltee biraa dho'isaadhaan biyya Jibuutii fi Seesheel keessatti mallatteessuudhaan mootummaa Eertiraa cabsuuf qophiirra jiranii jechuudhaan ibsa hin baratamin kan nu mul'ate. Garuu ammoo waliigaltee Piriitooriyaa kan bara 2022 mootummaa federaalaa TPLF jidduutti mallatteeffamte sun sababa gareen lamaan wal amantaa hin qabneef gara mariitti dhufanii yaadni jiru Sudaan jiraachuun ni beekama. Ammoo qondaaltonni lameen Ambaasaadar Ridwaan Husseenii fi obbo Geetaachoo Raddaa yeroo san qaama waliigaltee tanaa kan turan hoggaa ta'u amma dubbiin wal xaxaa taate qaamoleen yeroo san waliigaltee mallatteessan gama tokko hoggaa galan gama biraatiin ammoo burjaajii waraana kaasuun kun ammoo Eertiraatti waan shakkii fiddee jechuudhaan xiinxaltoonni ibsan. Gama biraatiin ammas wanti jiru walta'insa gamtaa humnoota mootummaa federaalaa mormanii gamtaa Simdoo Jaamoo Eertiraatti ijaaramuun ammas hariiroo ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa jijjiiruun ibsame. Ijoon barruu Ambaasaadar Ridwaan Husseenii fi obbo Geetaachoo Raddaa tokko waa'ee gamtaa Simdoo hoggaa ta'u gamtaan farrajaman yeroo ammaa tana waliigaltee Piriitooriyaa diiguuf ijaarame Simdoo jechuun dhufuu fi hooggantoonni lamaan kallattiidhaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin qunnamtii qabaachuun waraana haaraa kaasuuf sosso'aa jiraachuu ifoomsan. TPLF immoo waxabajjii 16 bara 2026 guyyaa irraa ibsa kenniteen mootummaan federaalaa mootummaa badhaadhinaa jechuudhaan qophii waraanaatiif haleellaa dirooniitii fi gargaarsa namummaa ogguruun lola marsaa biraa Tigraay irratti banuufi jechuudhaan himannaa isaanii dhiyeessan. Gareen teenya garaagarummaa siyaasaa mariin furuu amannaa jechuudhaan uummanni jiraachuu isaatiif ittisuuf mirga akka qabuu fi yoo weerarri uumame immoo ciminaan kan qabsaan ta'uu ibsan. Ibsa TPLF kan itti kanaa fi qophii waraanaa obbo Geetaachoo Raddaa fi Ambaasaadar Ridwaan Husseen dheengadda ibsaniin ammoo TPLF ammaas ibsa kana kennuun waraana kana jalqabuuf kan nama shakkeessu ta'uun ibsan.